هيا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كبجمتوتا إلمان أورمو كم بيا كيساف كم بيا على مرت كيسنو بكا جرتنوتي سلام تانكو أني الرحمة دي إسنك كبو اتقافة ما بالادرا مقالة في الفنة بريزيدانت مامي منكي يتهد كيسوما أدان كبا كيسوما بيا فقورا دفني كيسوما جتشودام لغان ساني جلته كيسوما حقني ساني دبي كيسوما جتشودام abdii kutatanii kana booda tarkaanfii waan gochuu qabnu ummata Oromoo awwala ummata Oromoodhaaf ittaanee Dr. Abiyyiif ittaanee mootummaa naannoo Oromiyaatiif dhaamsa jaraa dhaammachuuf akka wasiyyaati jechuudha. Serious kun badaa special caseidha. Wanti kun jechuudha akka baala daraa Finfinneettis wanti nu murteessinu wanti nu dubbannu jira akka qeerrooti jechuudha. Kanaafuu keessummoonni keenya hadda keessummaa ta'anii dhufanii mana kiyyarratti walloodhaa dhufanii marti jaraayyuu dhalattoota wallooti yookaan qeerroo wallooti Oromoodha. Oromummaa isaaniitiin waa hedduu miidhamanii waa hedduu cabanii waa hedduu waa meeqa bu'aa bayii meeqa jechuudha. Minilikitti dhufa akka barbaade godhee darbe inni Haile Sillaaseen dhufe akkasan Dargiin dhufe akkasan Wayyaaneen dhufe akkasan amma baqqaan jedhaniiru qoqqi jedheen nama jibbisiise yeroo danatus faayinaal irra geenyerra faayinaal maal gochuu qabna jaruu marra dhageessu gaa gubaa jaraa waan natti maa olaniifan iyyaanis akka tokko miira biraa keessan galee egaa bagana gaanuftan mee obboleessa koo jechuudhaan gabaabinaan jechuudhaan rakkoo jiru argaa jirra ummanni nama 60 olii hidhamee jira miti biyya Oromiyaati kutaa Oromiyaati biyya Oromiyaan bultu jalaa fuudhanii biyya jarri hidhan immoo wanti nama ajaa'ibu biyya Amaaraa jedhan godina naannoo Amaaraa magaalaa Dasee keessatti hidhamanii jiru. Kanaafuu mee rakkoon jiru mee gabaabinaan maa inni mee mootummaarraa wanti isin barbaaddanu maa inni ummata Oromoodhaaf ergaa isin dhaammattanu maa inni ummata kun sagalee kee dabarfadhu. Egaa Oromoon bara 40 kana keessa qabsoo cimaarra jira. Qabsoo Oromoo san keessatti nuus uummanni Oromoo walloo akka Oromootti qabsoo Oromoo keessatti gahee guddaa qabna. Garuu wareegama hagisii kan kaffalle akka bu'aan keenya kana ta'u osoo hin taane akkuma Oromoo bakka hunda jiranitti akka biyyi keenya kabajamu amma bu'aan keenya kunoo akkuma agartan mootummaa wayyaanee gaafa wayyaaneen jiru caalaa Amaaraan tuffatee keenya keessa deemee dubartii keenya sodaachisaa manguddoo keenya sodaachisaa sabboontoota keenya hidhaa hoggantoota mootummaa warra aanaalee irra jiran sodaachisaa warra godina irra jiran sa'a 24 akka isaan uummata kanaaf waan hojjanne walga'iidhaan waan adda addaatiin biizii godhanii uummanni keenya rakkoo keessa jira. Egaa san hundaaf immoo abbaan sababa ta'e Oromummaa keenya dhihoo gaafa kooyyeeffachee magaalaa Finfinnee bulchiinsi magaalaa Finfinneetiif haa kennamu jedhamee murteeffamu uummanni Oromoo walloo akkuma kutaalee Oromiyaa hunda keessatti hiriirri bahame waan san balaaleffachuuf daangaan Oromiyaa kabajamuu qaba jennee hiriira baanee turre dubbiin nutti kaate tuni achii kaate. Kanaaf isin naannoo Amaaraa keessa teessanii Amaaraa keessa teessanii maaliif waan san jettan ajabu wallahi maaliif koyye caffeeni maaliif kan Oromoo jettu isin biyya Amaaraa keessa taa'artu jedhanii miira biraa keessa galanii isin miidhaa jiru jechuudha. Akkasii miti? Hayyee. Kanaaf ka'umsi achii ka'ee sanitti aansee akkuma wanni sun ta'etti itti gaafatamaa nageenya naannoo Amaaraa Asaamnoo Xiggee kan jedhamu. Asaamnoo Xiggee. Of course. Asaamnoo Xiggee kan jedhamu. Waldaa dargaggoota Amaaraa Walloo jedhee ijaare. Egaa Walloo kana keessa Amaarri ni jira, Oromoon ni jira, Hargobbaan ni jira, saba garaagaraa jira. Waan san kan ijaare akka nuyi jibbinu akka nuyi muufannu namoonni biraa mirga qaban jechuudha Walloo keessatti Amaara malee dargaggoonni kan Walloo keessaa qooda qaban jechuudha. Kanaan wal qabatee nutis gaa waan dhufaa jiru kana waan argaa jirruuf ofirraa waan kana diduu waan kana qolachuu waan isaan jedhan kana fudhachuu diduutti dabarre achumaan dhufee dhalatee rakkoo uumanii weerara nutti bananii
weerara godina keessattuu godina saba Oromoo jedhamee waamamu kan fal'aaniin xiqqoo walirraa qonaxxoranii nutti kennan kan tana jigsuutti dhufanii egaa tun immoo dhiigaan argamtee namarraa liqiin fudhanne nuti qabsoo abboonni keenya obboleeyyan keenya wareegama qaaliitti kennaniin argamtee godina wareegama qaalii arganne wareegama qaalii kaffallee arganne hin kenninu hara dabarsinee hin kenninu jennee aarsaa kaffaluutti dabarre egaa aarsaa barbaachisus kaffallee aarsaa san booda koreen rakkoo godina sanitti uumame qorattu haa dhuftu jedhamee dhufe koreen sun federaalarraa dhufte jedhamte koreen sun godinarraa federaalarraa naannoo yeroo rakkoon uummanni Oromoo walloo keessa jiraatuuf uummanni Amaaraa yeroo rakkina keessa galanii wallolan sana koree jechuun kan rakkoo hiiktu sana jechuudha. Akka koreetti mootummaarraa federaalarraa ijaaramtee walloon dhufte jechuudha. Hayyee koreen sun maal godhaa jedhame? Koreen suni akka federaalaatti rakkoo naannoo Amaaraatii fi godina san jedduu jiru qorachuu dhufte garuu akkuma dhufteetti naannoo Amaaraa harkatti kufte rakkoon kan uumame aanaa Dawwee Harawaa jedhama bu'uurri rakkoodha achi ture koreen sun achillee buutee uummata san hin gaafanne akkamitti akka rakkoon kun uumame akkamitti akka uummanni sun liyyuu haylii sin wajjin wal lole liyyuu haylii sun maal akka hojjete osoo hin qoratin rakkoo uumame agarree amma booda namoota shakkaman hidhuu qabnaa opereeshin godhuu qabnaa jedhanii osoo warri godina keenyaa quban qabaatin osoo uummanni quban qabaatin halkan bariirraa uummatatti duulanii uummata keenya weeraranii liyyuu haylii naannoo Amaaraa poolisiin federaalaa raayyaan ittisa biyyaa uummata keenya qabanii kaambii makalakayaatti guuran agarre. Hayyee amma maal sitti fakkaate qeerroo Iyyaasu waan tokko jira koreen kun ituu hin deeminiin dura koreen amma ijaaramee federaalarraa rakkoo daangaa rakkoo walloof Amaararra jiru ituu hin deemin dura makkalaakayaan qaqqabeera yeroo lola sana makkalaakayaanis ummannis ragaa ba'eera kan rakkina uumee liyyuu haylii Amaaraati poolisii Amaaraati malee ummata kanaa miti ummanni kun biyya isaarratti daangaa isaarratti dhufanii weeraruu rakkina uumuuf dhufnaan ofirraa ittise malee wanti inni godhe wanti inni balleesse hin jiru jedhamee makkalaakayaan sa'aatii sana yookaan yeroo sana qaqqabe ragaa isiniif ba'eera. Amma immoo koreen isiin deemte kun dhugaa jalliftee gara Amaaraa gortee ummata Oromoo amma yeroodhaaf kan hidhamee jiru odeeffannoo sirka yeroo nama meeqa? Odeeffannoon nu harka jiru kara nama 60 siqee jira. Hayyee. Koreen suni Amaaraa harkatti kuftee Amaarri miidiyaalee adda addaa qabanii nurra mallaqa qabanii nurra hayyoota isaanii dubbatan qabanii nuti miidhamnee nama waa'ee keenya dubbatu dhabuudhaan nuti rakkannee miidiyaa waa'ee keenya gabbahee ajandaa godhatee dubbatu dhabuudhaan Amaarri miidiyaalee hundarratti rakkoo ofii uuman akka waan nuyi uumneetti fakkeessanii warra federaalaa kanallee amansiisanii kaleessas rakkannee har'as rakkoo nuti dabalan. Hayyee galatoomi obboleessa kiyyaa yaada dabalataa yaada addaa yookaan immoo rakkoon jiruu hin beekama akka mootummaattis akka Oromiyaattis maaliif namni gurra isaa mana isaa ulaa isaa cufatee taa'u na dhibaa maal uummanni Oromoo maal eegaarta ajaja keenya booda isinii dabarsina kamiifuu mee jechuudha obboleessa kiyya yaada addaa mee mootummaarraa uummata Oromoorraa maal barbaaddu akka wallootti akka Oromoo wallootti. Egaa gaariidha nuti manni Oromoo walloo maqaa keenya beekaa malee namni hedduun nu beeku nuti of beeka malee Oromoon hedduun yoo nu beekallee mootummaan kuni akka Oromootti nu beeku akka Oromoo kaanittis nu laalu Oromiyaattis nu laalu ammaan dura yeroo hedduus akka waan kana keessa nu hubatullee gaafiinis maanguddoonis qeerroonis itti deemameera gaafatameerati gaafii suni hanga asitti deebii hin qabu nu biraa garuu namni imalee tiraanspoortii kaffalee bakka barbaachisee yeroo hedduutti deemamee rakkina nurra jiru itti ibsatameera bakka barbaachisetti wanni suni hanga har'aa furtuu hin qabu deebiinis hin jiru kunkursaan gaafis nurra jiru suni daran nu cimaa deemaa jira malee waan nurraa irrate hin qabu nuti Oromoodhaa jenneeti kara Oromootti ilaalchisutti deemneeti himannaa jechuudha. Oromoo biraa ta'ee mootummaa naannoo Oromiyaa irraa ta'ee wanni akka kanarraa nuuf
furame hin jiru ammaan dura waa tokkollee jechuudha. Ammas dhiifama tokko. Hayya dhiifama itti fufi obboleessa kiyya. Gaariidha. Saniifuu wanni amma dubbii hin deddeebisinu gabaasnee wanni waan ijoo taate dubbachuutu barbaachisaadha. Saniifuu nuti wanni barbaannu amma ijoolleen kana dura dhumte sunis ganda namaa dhaqxee hin dhumne waan namaa rafteetti miti kan dhumte hulaa ishii irratti hulaatti dhadhaanii fokkuu gabbee jedhaniiti hulaa san cabsee maafi natti isteenaa waan jedhuudhaan ofirraa itti sedheeti lubbuu balleessee ofiillee itti bade qabeenya namaan tuqne ganda namaan dhaqne lafa namaan tuqne saniifuu kaan bakka rafee kaan bakka taa'ee rukuttu gabbee mana kee keessaa jedhee obboo hulaatti dhadhaan ofirraa itti tajeeti lubbuullee balleessee ofiillee itti badee jechuudha. Sunis hangam akka gahu amma dura namni quba hin qabne hin jiru. Duniyaa quba qaba waan san. San achi gara ilaalchiseen iyyamee iyyannoo sanitti hanga danda'ametti nurraa dhaabate jennee eesoo eegnu kunoo amma akkuma sanitti bakka raftee dhuftanii kootu ka'eedha. Inni nama nagaa nama waa takka illee quba hin qabne qote bulaa ooluusaa hojjetatee jiraatu fuudhanii kan naannoo Amaaraa keessa fidanii wanii hidhaa gashaa jiran. Ijoollee gaafa sanuunis illee keessa jiraatullee haa ta'u kan hin jiraannillee baay'ee jira jechuudha. Waan saniif. San immoo gaafa sanuu nurratti yakka dalagame malee yakka hin dalagne. Nurratti kan yakki dalagame. Nuti yakka hin dalagne jennee akkasitti kan iyyachaa turre. Mootummaan gaafa iyyannaatti labsamee nu qaqqabillee ni beeka waan san hunda. Har'as garuu wanni dhufe nurra deemaa jiru waan addaati gaafa sanis kan iyyanne nurraa dhaabatu wanni kanaa jechuudha. Ammallee wanni iyyannu uummanni Oromoo waan kanatti nurratti haa ilaalu. Nu cinaa haa dhaabbatu. Walloo irratti uummanni Oromoo nu cinaa haa dhaabbatu. Oromiyaan guutuun nu cinaa haa dhaabbatu. Kanaafuu mootummaan naannoo Oromiyaatis waan kana nurraa haa hubatu. Akka Oromootti akka Oromiyaatti nu alaaluuti wanni nurraa eegamu tattamatti waan hangisiiti. Lammadaa ijoollee hidhaa jirtu. Kan amma dura harka diinaa galte fuudhanii bakka isaan jiran kana mootummaan ni jira manni hidhaas ni jira bakkatti qabaman kana guddina guddaadha takkaachi dhiqnee hin beeknu qabaman namni amma fuudhanii waan biraa fakkeessanii ganda Amaaraa keessa dasee geessan. Ajaa'iba! Jechuun kanaan dura yeroo rakkinnis yeroo lollis yeroo maalis jiraate naannoo keessan irratti kutaa keessan irratti ganda keessan irratti achumatti hidhamtu achumatti yoo hiikames yoo faradames ganduma keessa jechuudha. Amma garuu fuudhanii Amaaraa kililii fuudhanii deeman. Amaaraa kililii fuudhanii deeman. Kun maal jechuudha mee? Kun egaa waan akkaansanii gaafa dhiina olaantummaa agarsiisuudha gaafa ammallee ijoollee fuudhan kanaas akka fedhan godhanii cunqursuudha. Namni dhaqee ganamaa galgala akka isaan agarre akka waan hundaan isaaniif macca'uu jechuudha sun. Hayyee galatoomne. Waan ta'eef sunis hatattama nurraa dhaabachuu qaba. Ijoolleen suni daftee hidha akka baatutti mootummaan naannoo Oromiyaatis qaamni ilaalu hundi waan kanatti dafee hubatee ijoollee kana furmaata nuuf fiduu qaban jira. Hayyee galatoomne. Obboleessa kiyya mee namoota hidhaman kanarratti amma gaaffii ani si gaafadhu gaaffii addaa akka wallootti jechuudhaami poolisiin Oromiyaan jiru isinoo naannoon keessan Oromiyaadha akka Oromiyaatti irratti duutanii kuftanii kaatanii nama meeqa abbootii meeqa gootota meeqa Oromoo meeqa irratti dhabdanii daangaa keessan kabachiiftanii teessan weel seerris Oromoonis isinis hundinuu Amaarris amantee taqabbalteetti yookaan fudhatteetti haa ta'u malee poolisiin Oromiyaan jiru yeroo kutaa keessan irraa fuudhanii deeman moo maa inni wanti cimee waan kanarraa natti hime. Kanarraa wanni si ibsuu danda'u mootummaa naannoo Amaaraa irraa nagaa waan eegnu wanni irraa eegnus illee hin jiru. Wanni irraa eegneef qabatuma magaalasuma kaasee uummata walloo kana yeroo miidiyaa isaaniitti illee haasaan yeroo feesbuukii irratti illee haasaan dhagaa jirtanii uummati Oromoodhaa walloo keessaa nama qabamanii lafan qaban isa jedhamu keessaa qaban. Maqaa godina jettee xiqqoo jirtu sanallee balleessuudhaaf wanni yaaliin isaanii godhuu waan jiru. Kan nuyi fira beekaa jirra. Nu immoo Oromummaa keenya akka hodhaamaatti hodhannee jiraanneerra. Illee uummata Oromoo hin gaafanne ofii keenyaa dirqama keenya Oromummaa keenya baafannee hamma ammaa afaan keenyaa fi aadaa keenya gahee jiraachisneerra. Har'a bakka Oromoo mataa wal qabate jedhamutti bakka Oromiyaan bilisoomte jedhamutti uummanni Oromoo walloo ka duraanii caalaa gabrummaa jala galleerra. Sababiin kanatti jedheef liiboolisiin Amaaraadhaa nu weerareera.
gandaa hulaa keenya hundarra dhaabatee taa'eera. Sodaa guddaa of keessaa qabna. Sodaan keenyas maaltu nutti dhufu jira, maaltu nutti deemaa jira, siyaasaan kun garam deemaa jira. Isa jedhu gaafii jala galleera. Ijoolleen dargaggoodha, qeeroodha, har'a mana bulaan jirtu, gaara bulaa jirti. Maaltu deemu jira, maaltu nutti argamuuf jira. Uummanni namtichi biyya bushu, mootummaan biyya bushu akka biyyaatti akkamitti nu ilaalaa jira. Isa jedhu gaafii keessa gallee waa iddoo keessa galleerraa. Wanti nama ajaa'ibu amma eemee akkuma Oromummaatti adeemnu akkuma ilmoo namummaatti akkuma Itoophiyaawwinnatiitti koo jechuudhaan mootummaan federaalaa mootummaan Itoophiyaa waan kana fudhatee mirga namaa eegsisuun dirqama qaba. Akkasuma akkasitti. Itti fufi. Kanaaf sabaa sabni baay'ee nu keessa jira. Addatti Oromoo ta'uu keenyaan godinattii keenya irratti xiyyeeffamee wanni dalagamaa jiru kun waan ifate mootummaan ni beekamatti fakkaata waan kana beekaa callisaa jira malee. Oromoonis achitti qoodamnee diina jidduu marfamnee akka ta'e jiru uummanni Oromoos argaa jira. Garuu maaliif akka irraa dubbachuu dhabuun jiru hayyuun keenyas maaliif akka irraa dubbachuu dhabuun jiru si uummanni kun haadhumtu jechuu irraa yaadanii ta'ee waan isaan daangeessaa jiru isaan maaf dhiisne. Garuu nu immoo dhumaatis akkuma dhumaa jiruttis afaan inni dubbanna saba keenyattis illee ni iyyina uummanni Oromoo xiqqaa guddaa waa'ee dhimma walloo kun isaan nu laalatu yoo ka jedhan ta'e edee lubbuun jirru edee isaan itti himachaa jiru kana nu qaqqabuu qaban nu hordofuu qaban waan barbaachisu hunda kana jechuun uummata Amaaraa fedha jechuun miti. Uummatuma Amaaraa sana mirgi isaanii hanga isaanii eegamu san nuufis haa eegamu. Nu ilma namaati akkuma isaaniiti. Kanaaf addatti nu laala yookaan addatti nu gargaara Oromoo jechuu edeen taane akkuma sabaa sablamoota kaaniitti mirgi keenya haa eegamu. Biyyatti dhalanneef itti jiraanne irratti nagaan haa jiraannu bobbahannee haa gallu ni qote bulaadha. Uummata qote bulaa kanatti wanni addaa maaf itti bu'a? Maaliif liyyuu poolisiin leenjisamee itti bobba'a? Maal jiru? Maaltu jiru? Siyaasa Oromoo fi Oromiyaa keessa jiruu fi akka mootummaa jiru maaliif nu irratti haloon nurra bahamuu barbaadama? Kanaaf akka saba Oromootti akka waliigalaatti kan hin dhaammachuu barbaadu ilmaan Oromoodha. Nu qaqqaba. Ajandaa godhatanii waa'ee walloo kanarratti haala jiru jireenya keenya irratti nu haa qaqqabanii isa jedhuun qabaan. Hayya galatoomi. Yaada addaa mee gabaabsii deeqaan nutti deemaa jira. Yaada addaa, yaada dabalataa, yaada ijoo namoota hidhaman irratti mootummaan maal gochuu qaba? Yoo hin taane hoo mee akka keetiitti akka qeerrootti ergaa kee dabarfadhu. Galatoomi. Yeroon kun yeroo Oromoon silaa gabrummaa keessaatti bahee haala gartee gurmaa'ina dinagdee irratti silaa gurmaa'uu qabu raasoo qabna. Osoo kanaan ta'ee jiru obboleeyyan keenya hawallootis haa ta'u Oromoon yeroo inni rakkoo kutaa walirratti eeguu bira dabaree jira. Sun kute. Addatti immoo mootummaa naannoo Amaaraa haalli inni itti jiru haala badaadha. Keessaafu mootummaa federaalaatiifis mootummaa naannoo Oromiyaatiifis wanni hin dhaamu. Mootummaa naannoo Amaaraa haalli inni itti yaadutti jiru haala gartee dur Minilik Oromootti gabroomsaa ture san waan san deebisuudhaaf ijaarumsi isaatii fi kaka'umsaa haalli waraana isaa. Jarri gaara jiru, jarri aangoorra jiran muudii isinitti qabaa jiru yaa Dooktar Abiy yaa ODF. Jarri goda jiran, jarri lafarra jiran immoo jarri Abin, jarri Asaammanoo Tsiggee Minaamin jarri jedhaman kun hojii hamaa hojjetaa jiru jedhaadha. Kun ifa. Kun wanni nama agarsiisu. Gurratti si calawu. Yaa ODF keenya hawalloo kun karaa adda biraaniin dhufuu sodaatanii karaa faarkee isaan dhufuun yeroo mootummaan Oromoo kanatti qaanyi guddaa. Mootummaan naannoo Oromiyaatiifis mootummaa federaalaatiifis. Maaliif jennaan arra rakkoo Oromoodha mootummaan Suudaan dhaqeeti hiikee fidaa jira. Asuma obboleeyyan keenya kun walloo kanarraa karaa gabaabaan dhufuu dadhabanii karaa naannoo Affaar keessaan dhufuun hagam takka rooroon akkatti jirtu mul'isa. Rooroo kana mootummaan gadi qabee arkuu qaba. Dura dursoo. Lamada mootummaa federaalaatiif isaa mootummaa naannoo Oromiyaatiif wanni danda'amu guddichi yaa mootummaa federaalaa yaa mootummaa naannoo Oromiyaadha. Abin wanni inni itti jiru mootummaa naannoo Oromiyaa wanni itti jiru tokkummaa fixateera jirra. Yoo kana jiru garaagarummaa paartiilee Amaaraa gidduu jiru fixataniit kaayyoon isaanii guddaan mootummaa kana akka fonqolchinaarraa waan isaan irra jiran. Wanni mootummaan federaalaatis mootummaa naannoo Oromiyaatis hubachuu qabu. Kanan danda'an sodaachuu illee qaban. Fakkeenyaaf magaalaa Finfinnee kana keessatti namichi qabsoo qeerrootiin dullachi du'aan eenyu maqaan isaa? Iskandar Naggaa ka jedhamu namni du'aan silaatti mul'aksanii wayya.
namtichi du'aan sa magaalaa kana isa waan adda addaa dalagutti jira finfinneen to oromooti haajaadhe malee lafti teenya dhugaadha wanta akka hin dalagne takka laawmaatis hojjechuu qaba maal sodaate duuba jirra akkasuma akkasii miti akkasii arra osoo waraanni fedhe kalabsamu ta'e oromoo malee aangoo akka qabatu hin eeyyamnu bara dhugee dabarra malee yoo mircaa miti qeemaman gaara gadamu yoo afrikaan yoo barbaade oromoon ila lolu maaliif sodaatti mootummaan federaalaatiif mootummaan oromiyaa maaliif sodaatti ara dhugaan jirtu oromoon mataa ol qabattee deemu qabdi oromoon mataa ol qabattee deemu mirga saba biraa dhiibuu miti oromoon duraanuu hammataadha dhugaa rabbi yoo ka dubbatu taate akka oromiyaa guutuu keessa fudhu oromoon qabeenya hin qabu alagaatu qaba deebinarraa bahi ani qabeenya hin qabu biyya kee keessatti horiin jenneen hammatee jiraachutu jira qaban abiniif immoo wanni jaree nafxanyaa kun oofutti jiru xuxuqaa dur mililik nu godhe aanolarratti nu godhe calanqora nu godhe waan san qoqqotteen nu keessaa baastee akka iyyaasan kafalannuuf oofaa jirti hatattamaan wanni mootummaan oromiyaa mootummaan federaalaatiif illee dhaamu waan jarritti jiru kana hubattee yoo kallattii kan qabsiifne taate waan dhufuuf isaantutti gaafatama nuti nafxanyaas ta'e wayyaanes ta'e waan rakkoo oromoo irra geessa rakkoo oromoo walirraas haa ta'u rakkoo oromoo jimmarraas haa ta'u rakkoo oromoo walirraas haa ta'u rakkoo oromoo waliigalaa irratti waan nuti roorroo nurra geessaaf waa takka obsan qabu bakka fedhannoo jira kanaaf gabaabsee wanni inni dhaamu guddichi yeroo oromoo rakkinatti himattu hotee jira ammoo wanni jiru faallaa kanaati obboleeyyan keenya hawloo rakkoo addaati isaan irra geef akkanuma qabanii hidhamuun duraftee natti fakkaata hinafne immoo uummata walloota hafu qaba oromoon nama tokko biyyasii keessa dhisi biyya biraattu sodaachuu qabdu ol qabattee mataa sitti deemu jirti garuu obboleeyyan keenya hawloo kun karaa silaa gabaabaa dhiisanii karaa affaariin dhufuun kun rakkoo guddaa mootummaan kana hubachuu qabaa fudhadheera. Galatoon. Hayyee egaa akka amma gaa dhiirri wal geesseetti kana booda wanti wal kadhatamu hin jiru yaa Dr. Abiy hin beekta sin jaalladha wallaahi jaallatu moo jaallatan baay'ee jaallanne dhaga'i yaa Abiy dhaga'i si jaallanne dhaayiru yaa mootummaa naannoo Oromiyaa hin jaallatu moo jaallatan isiniif duunaa isiniin jedhaa irraa yaa akhi ani sin jaalladha meera beedhaati furmaata akka ilaa amma qoosaa wanti qaldii minaaminaa fedha saatii 24 keessatti saatii 24 keessatti namoonni hidhaman kamisee keessa jiran yoo dhuguma mootummaan jira of course yoo hin baafne ummanni giidoodhaan dhaqee baasa kana bara dhumee bade malee waa hedduun dhagee jira odeeffannoo danuun na qaqqabee jira jarri kun walloodhaa kaanii dhufan ana bira miidiyaa koo ilaalanii baalaa darraa ishee jedhamu isinii galee saatii 24 keessatti akka jarri siyaasa sin duraan balleessiniif akka jarri akka barbaade hin taaneef obsinee akka siyaasni immoo tiniin taaneef akka kun akkanan taaneef kun akkas hin taaneef waa hundatu tacamalaallaqu rakkoon qabu waa'ee rakkinni kee Abiy yeroo ati fuulli kee yeroo gurraacha nan bu'an wallaahi rakkina kee si caalanu badhaan namoota si waliin jiran caalanu badhaan garuu wanti kun special keesiidha waan yeroo kennamuuf miti oromiyaadhaa fuudhanii amaaratti dhuun kun big shame nurraa ni qaba kanaafuu akka ummata oromoo kutaa hunda keessa jirtanuuf kan biyya keessaas kan biyyaa akkasumas qeerroo finfinneef naannoo finfinnee keessattuu finfinneef naannoo finfinnee akkasumas qeerroon kutaa 11 keessa jirtanu saatii 24 qofan eegaa sana booda qaxxitaa wanti nu gochuu qabnu yoo qeerroon namoonni 60 kamisee keessatti hidhaman akka itti gaafatamaa baalaa daraa finfinnee irra deebi'a akka itti gaafatamaa baalaa daraa finfinnee yoon deeggaraa hin qabaanne yoon danda'e nama 10,000 fuudheen ba'a yoon hin dandeenye 5,000 yoon hin dandeenye nama 100 yoon hin dandeenye qobaa koo dhaqee shanoo irratti karaa cufnee amaaraaf oromoo kutaa addaan baafne jechuudhaan inna sana rakkinni isaati sana maaliif walloon karaa biraa qaban karaa ittiin dhufan jechuudha amaarri garuu karaa isiin ittiin dhuftu karaa shanoo qaba karaa shanootiin qobaa koo dhaqee karaa cufeen xiyyitiin dhaameen du'a malee yookaan nan hidhama malee waan kana hin dhaabu saatii 24 keessatti mootummaan namoota hidhaman kana nuuf baasu gaaffiin keenya nan wala inni kaan sumaa waliin jira akkasii yaa jarri hidhamu nuuf qaanyii ta'e du'a
waa biraa miti amma olaantummaa miti waa biraa miti wanti sun isin gaafataa yaa mootummaa Oromoo yaa mootummaa naannoo Oromiyaa yaa obbo Shimallis yaa obbo Addisuu Araggaa paaworii keessan amma agarsiisa akkasuma akkasii miti nutti agarsiisa kanan isiniin jedhaa yoo hin taane qeerroodhaafis ummata Oromoodhaafis ergaanaan isiniif dabarsu jira akka baalaadaraa na jalatti hiriiruun baalaadaraa Finfinneen kun jabaate abin jettee abin hanga isiin dhiibbaa uumaa jirtu lala abinii ol taana inshaallah nu waliin hin hirmaattanii baalaadaraa kan jedhamu kan baname jira yoo barbaaddanii na jalatti dhuftanii yaada koo ideoloojii koo waan ani isinitti fudhatanii nu waliin hiriiruu dandeessu okay hayya yaada dhumaa yoo qabaatte yaada dhumaa yaada nani qabu nuti Oromoon hammataadha Oromoon nama jaalataa Oromoon waan ummata Oromoo sabni nu wajjin jiraatu arjummaa ummata Oromoo jaalala ummata Oromoo ragaa nu bahuu danda'a warri dhugaa jaallatu nuti abboonni keenya yoo bineensa gaaraallee qaban yoo shimbirallee qaban dhadhaa dibanii gadhiisan summii nun dhaalsisne jibbaa nun dhaalsisne garuu wanni walloo godina kamiseetti nutti dhalate kuni baay'ee garaa keenya nu nyaatee jira oromummaa keenya akka of shakkinu nu taasisee jira qabsoo Oromoo keessatti hirmaannaa ammaan dura goone akka gaabbinu nu taasisee jira maaliif bu'aa keenya dhabnee jirra kanaaf nuti warri godina kamisee keessa jirru oromummaa keenya namarraa liqii fudhanne walloo rabbitu nuu kenne walloo rabbi nuu kennetti beekna malee walloo diini nuu hiratti namannu seenaadhaan Oromoo irraa addan baanu lafaan Oromiyaa irraa addan baanu kanaaf wanni nuti amma muummicha ministeeraas tahee namoota dhimmi ilaallatuuf dhaamuu barbaannu saree tuffatan abbaa tuffatan saree jalatti dhi'aan wanni amaarri mataara dhaabatee nutti fincaanuuf waan isin tuffateef godinni kamisee mana marii mataasaa osoo qabu mana murtii mataasaa osoo qabu waajjira poolisii osoo qabu godina kamisee irraa qonnaan bulaa humaan beekne manguddoo biyyaa qeerroo jajjabduu nama humaan beekne fuudhanii daseetti hidhuu jechuun tuffii ummata Oromooti tuffii mootummaa Oromooti kanaaf yoo isin waan kan itti jiraattan tahe lafeen gootota Oromoo isin haa waraanu hayya galatoomaa yoo ammoo ittiin jiraanne sa'aa 24 kana keessatti ummata keenya humaan beekne akkanumatti qabamee qabbana dasee keessatti dararamaa jiru gadi baasuu qabdan jiraachuu baannaan nuti jiraachuu fi baduu bira geenyee jirra amma booda jiraanne hin jiraanne eeggachaa jiraanne hin jiraanne waan eeggannu hin qabnu kanuma sin sa'aatii 24 booda inshaallah maglacaa jiraas yaada jarri dabarsanus dhibbaan dhibbatti akka jarri fudhatanu akka jarri jechuudhaan yaada nuuf kennanu peejii jaraarrattis haa ta'u miidiyaadhaanis haa ta'u mee hin dhaggeeffannaa sa'aatii 24 isinii kennineerra ummanni keenya haa hiikamu abadan Oromiyaa keessatti qabamee biyya Amaaraatti abadan never ta'uun qabu yoo qabame illee jechuudha ituma federaalli qabillee bakka federaalaatti fidee malee biyya Amaaraa kililiitti dhufuu hin danda'u yoo akka mollaalaa taane seera beenna kanaafuu kanan ergaa koo isinii dabarsaa galatoomaa yoo kun hin taane itti fufna jechuudha waa hundayyuu thank you